qabeenya uumamaa kan rabbiin nuuf kenne dhaloota jajjabaa aadaa isaan daganne adaraa jajjabeessaa waadaadhaan kan banne adaraa jajjabeessaa waadaadhaan kan banne adaraa jajjabeessaa waadaadhaan kan banne galatooma kun nuti kanuma gabaabsina sagantaan teenya takka lama itti akkumatti huftetti jirti shab 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 ergaan isii dabarsuu barbaadaa jaa qadaleen keessan kuni Mena lagi pada. Ketua. Hamdutta magala abbas ambadia khandira pitala akkam sifaya hogansi ana fi kabinet warri jirtan arma bagana ge hamdutta hundinu ashama ashama. Ya ummata jalalan paame ummata jalalan fi tokkummaa rabbii jidduutti uume uumaan horsiisee babal'isee debe warra iddaan cimee debeen debee baasu warra iddaa hundi seenaan maqaa kaasu xiqqaas haa ta'u guddaa lammii koo ilmaan aayyaa hunda keessa nu harka fuudhe yooyyaa. Gammachuu kootiif kooflaa hangatti taccaba koo akkam jirtu saba koo akkam jirtu Oromoo akkam jirtu lammii koo kallattii afraniinuu bakka adda addaa teessanii baguma nagayaan ayyaana irraa geessanii rakkoo fi bal'oo hunda keessa tarree baga guyyaa jaawwala garree ijaan isin dura dhaabbachuun kunuu anaaf gammachuudha. Maqaan kiyyaas Araasinoodha. Ji'ootiin isinitti fadhaamee takkaamilee shaashaa godha Araasinoodha. Hangafa aanaadhaa warra gadaan bulu gaarummaa fi jaalaltii aadaa keessanii turu warra aadaa fi safuu jabeessee eeggatu ummata onna irraa dhugaa wal jaallatu warra daandii sirrii ilmaan agarsiisee ummata jaalala nama hunda barsiisee warra seenaa dhugaa dhaloota dhaalchise anis ilma keessan isintu na guddise. Akka duree ana hangama misoomaa warra rabbiin badhaase qabeenya uumamaa yaadni keessan tokko hangaman hagamaa yaa biyya jaalalaa yaa biyya tokkummaa warra dhugaan qabu biyya ofiif quuqamaa ammas baay'ee qabdan sabboontoota cimaa kan biyyaaf aarsaa habalee eeguuf birmadummaa yaa ummata keenya umriif naadheerradhaa turaa waggaa kuma. Haalli uffata keessaniitu nama gammachiisa dhugaarra yoo nyaata dhabee hin beelaawu na quubsa. Dhugaadha warri gursuun warra dachiisaan irratti jaalalaan fi sirni gadaa margee bagumaan qaamaan dhufeenis jaalisin argee gursuun dhugaadha warra gursuun warra dachiisaan irratti jaalalaan fi sirni gadaa margee bagumaan qaamaan dhufeenis jaal argee Arkeetiin dhugoonfadhe osoo ta'ee yaadin halaala warri shakkii qabdan ammas qottaati ilaala. Gursuun biyya aduu dhifaa biyya qilleensi qabbanaa gaaroominaan daran uummanni siitu kana gursumii fi uummanni isii maal akka fakkaatu qottaati ilaala warri shakkii qabde goota gursuun biyya seenaa gursuun biyya aadaa biyya wal dhageessu biyya wal kabaju biyya sirna gadaa. Afaan keenya aadaa keenya duudhaa keenya eenyummaadhaaf qabna mee takkaamileedhaan shaashaas naa godha nasimadhaa jiran. Sabni aadaa qabu hangamni shanii mootii maddi dimokiraasii jalqabaa Oromoon abbaan isaa kana ta'uu beekaaf uummanni gursuun safuu sodaatee heeraa fi safuu eeggate heeraa fi seera caalaa duudhaan wal qabee eenyummaa isaatiin bulaa. Dachiin gursumaan moo hayyuu fi abbaa gadaa baay'ee qabdi isaantu nu gosatis ijoollee isaanii kanaaf hin hojjenne badii. Gursummaa harasii kennu jira kan badirraa nu dhoorku kanaaf tokkummaan jira akka ol qabannee boquu. Soba hin dubbatin ragaan kanaaf maali yoo naan jettu kunoo heera sirna gadaa laali. Nutis akkuma Oromootti gadaan bulle uummanni gursumi kana ta'uu ragaa ni baati asharafaa waajjirri aadaa fi turizimii. Uummanni gursum hayyuudhaas ni qabna hubannuuti barii kan seenaa hojjete gaafa sinna laabaadorii hayyuu caaluu qabna caalmaa nuurii.
isin warri aadaa fi duudhaa Oromootiin jiraatanii seenaa dhugaa Oromoo guddisu